Irri tokko akkamitti faayidaadhaaf yookaan maallaqa barbaacha yookaan immoo akka isheenii gara biyyoota gurguddaa fakkeenyaaf Kanaadaafaatti isa ergituuf jedhe akkamitti jaalalleessaa dabarsee dhiira biraatti kenna. Akkamitti jaalalleessaatiin kan faana jiraachaa jiru obboleettii kooti jedha. Argitanii dhiira jechuudha. Garaa baay'ee jabaata jechuudha dhiirri. Kanaaf mee seenaa tokko isinitti himaa dursa garuu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'ee tokko jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u. Seenaan kun baay'ee tokko nama dhibas nama barsiisas. Egaa namni waa lama barbaadu waan lamaan sanayyuu hin dhaba jechuudha. Namni yeroo hundumaa faayidaaf jaalala wal qabsiisu waan lama sanayyuu hin dhabaa jechuudha. Seenaa kanarraa wanti baratamu. Dabalataan immoo dhiirri tokko siinsi dabarsee faayidaadhaan wal qabsiisee rataanan abadan yoomiyyuu kan keen ta'u siifis hin ta'u jechuudha. Mee gara seenaa kanaas siin dabarsa waanuma dhugaadha jechuudha. Baay'ee tokko nama dhibaa. Jarri lamaan jechuudha. Naannoo ijoollee naannoo tokkooti. Ijoollee naannoo tokkotti wal beekuu waliin baratanii utuma akkas jedhaniiti jaalalleewwan ta'an jechuudha. Jaalalleewwan osuma ta'anii jiraniiti isheen osuma barattuuti barumsa addaan kutee jechuun wal faanuma jiraatu jechuudha. Jaalalleewwan ta'anii waan haadha manaaf abbaa manaan tokko raawwatan hunda raawwatu jechuudha. Osoo adeemsa kana keessa jiranii isheen osoo adeemsa kana jiranii soon ulfaayin dura wanti kun dhufaa jechuudha. Wanti kuni nama lammii kan biraatti nama iddoo biraatidha. Karaa isa simbeeka ishee simbeeka namni kuni garuu karaa isaati kan dhufe namni kun jechuudha. Karaa isaati kan dhufe isa booda maal godha seetanii obboleettii kooti jedha. Obboleettii kooti jedheetu wal barsiisa namicha kana faana jechuudha. Wal barsiisa obboleettii kooti jedhee wal barsiisa. Dhuguma namni kun immoo dhuguma obboleettii isaatti se'a. Waan tokko iccitii achi gidduu jiru hin beeku. Isa booda akka isheenii isa faana waan hundumaa guuttee seera haadha manaaf abbaa manaa guuttee jechuudha. Isa wajjin gara Kanaadaa deemtu kan barbaade namni sun. Gara Kanaadaatti fudhadhee deema jennaan rakkoon qabu kun obboleettii kootidha. Marree kun waan gaariidha jedha namichi kun jechuudha. Asiin immoo ishee faana akkamitti walii gala seetanii isa faana walii galii waan hundumaa guutuufiti. Amma as jirtutti isa dura deema mitiirre amma as jirtutti maallaqa si erga maal jedha hin fayyadamnaadha. Gaafa guyyaan gahee ishee fudhatu immoo isheen immoo isa kana fudhatte jechuudha. Hicciti ajaa'ibaa qaba wantichi. Baay'ee daldala ajaa'ibaa qaba jechuudha. Soorii sagaleen koo qabamaa jira. Utaalloon na qabuufidha natti fakkaata. Egaa akkasiin osoo jiraniiti namni kuni waan hundumaa faana guutte nama isa kana faana isa duraa faana isa jaalallee ishii faana jaalallee mala jaalallee keessa gaa walii galtee hin jiru mallattoon hin jiru mitiire jaalallee dhumadha. Isa sana faana immoo siireesiidha maaliif piroosasii waan ta'eef haadha manummaa fi abbaa manummaa hundumaa guutteedha qixxee isa faana jechuudha. Isa booda namni kuni akkuma haadha manaa isaatti ilaaluu barbaade akkuma haadha manaa amma as jirutti akkuma haadha manaa isaatti waan tokko irraa barbaade jechuudha. Isaan kun mucattiin baay'ee tokko dhibamteetti baay'ee tokko cinqamteetti jechuudha. Namni kun jaalallee ishii sun tokkoffaan maallaqa barbaada lammaffaan isheen yeroo deemtu karaa ishee biyya Kanaadaa deemuu barbaada. Kanaaf jedheetu gidiraa kanatti ishee gashee jechuudha. Mucaan kana namicha kana faana yeroo wal argitu sabbaa Kanaadaa faana inni akka haadha manaati jedheetu dhuguma isaati gaanni waan beekuun qabu waan baay'ee irraa barbaada. Fedhii irraa barbaada waan baay'ee irraa barbaada. Isheen immoo hindiddi maaliif sobadha waan ta'e wantichi hindiddi yeruma deemnu jetti achumatti waan hundumaa raawwanna yeroo kana keessa maa gochuun maal jetti jechuudha. Kanaanuu waluma dhibaama garuu walii galteetti waan ta'eef mallatteessitee seera haadha manummaa fi abbaa manummaa piroosasiidhaan waraqaadhaan guutamu guutteettiif. Namicha kana bukkee yeroo dhuftu immoo isa jaalallee ishii bukkee jirtu immoo innosuma dhugumaa se'aara akkasnaan jedha waan hundumaa irraa barbaada an dhiphadhee bakka mataan kona dhukkubee jetti isa kanaan immoo
inni moo maayidha maali kun koo waan salphaadha maal rakkoo qabaree amma hin deema innoo deemuu ka'eera ammasitti jajjabeessi waan mala tokko jedhi jedhan itoo jedhuuti namni sun hin deeme inni abbaa Kanaadaa hin deeme jechuudha achi deemeesi bilbilaanii waan dumaan faana haasa'aa otoo akkana jettu mucaan kun baay'ee tokko dhiphattee jennaan hin lolte jechuudha jara kana lamaanuu lolte lamaan isaanii lolte jechuudha lamaanuma isaanii lolte jechuudha isa kanas lolte isa sanas lolte osoo akkana kana godhin dura garuu isheen isa kana faana jiraatti waan ta'eef isa jaalallee ishee isa biyyaa faana jiraatti waan ta'eef ulfataateetti garaatti immoo ishee hafeera mucaan jechuudha waan nama dhibuudha bara namni garuu ila faayidaa argachuuf birrii argachuuf iddoo tokko deemuu fi waanuma namni hin goone hin jiru jechuudha lubbuu namaatti taphata jechuudha seenaa namaa balleessa jechuudha dhugaa waaqa dubartii kana bakka argitanii dubartii kana akkuma wanti wayii akkuma madda galii wayiitti fayyadama jechuudha namni akka madda galiitti jechuudha yaa kan warreen biyya arabaa ta'anii maallaqa gargaaraniin ko garaagarummaa qabu kun garaagarummaa maalii qabameetti yaada deemanii biyya arabaa deemanii isaa maallaqa erguu maal godhu haala mijeessuu fi inni immoo asitti kan biraa faana jiraata kan biraa faana hin barbaade dhashaa barbaadin fuudha garaagarummaa qabaare hin qabu tokkuma jechuudha lamaanuu faayidaa argachuudha madda galii argachuudha jechuudha osoo yaadee fi osoo jaalallee isaa ta'e osoo kabaja qabaatee fi maallaqni umaa miti biyyi maalis umaa miti jedheetu waan akkana duruma jaalallee obboleettii kootiin jedhu jechuudha dhugaa waaqa obboleettii kooti jedhanii jechuun obboleettii koo jedhanii kaanii nama faana jiraachuun amma akka ulfaatu ani hin beeku egaa mucayyaan kun baay'ee dhibbina ajaa'ibaa keessa yeroo galtu ulfas taate yeroo lamaan itti baay'atu lamaan isaanii lolte lamaanuma isaaniirra addaan baate jechuudha isa kanarraas adda baate sanarraas adda baate jechuudha sana deema miti inni sana hin cufte isa kanas hin cufte inni kun akka carraa ta'eetu bahee wantini deema jechuudha maqaan isaa maanni iddoo waraanaa deema jechuudha wattaaddara ka'eema deeme jechuudha achi deemee achi waggaa muraasa ture isheen ammasitti deessee maal jettee warra saayyuu dhaqxee barbaadde warra saayyuu dubbistee maal jetteen immoo biyya sana waggaa muraasa ture dhufa jechuudha waggaa muraasa ture yeroo dhufu wal arguuga maal mucaan kan isaa mitiire wal arguu yeroo dhufutti wal arganiitu wal faana haasa'uu jalqabanii maal jedhanii ammallee walii galuu hin dandeenye waliigaluu tasa isoo hin danda'ini addumaan bahan jechuudha ammas deebi'anii addaan bahanii isa sana faana addaan bahaniiru garuu maallaqa ergaa ture jedhama jetti isheen maallaqa isheedhaaf ergaa ture nabbaa Kanaadaa sun maallaqa ergaafii ture maallaqa inni ergaafii ture garuu ani hin qaqqabne itti karaa isaan ergan sirrii miti ta'e namaan erga ta'e akkamiin akka ta'e hin beeku maallaqni ergeeyyuu na hin qaqqabne silaa akkan irraa fayyadamu ture maallaqallee irraan arganne ufumaanii waa lama dhabduu ta'eetti boodarraa addaan bahanii maal jedhaniitu isheenoo mucaashi guddifachuu jalqabdee bakka akkuma ta'e taate jechuudha isa booda obboleettiinsaa tokko immoo gara biyya Kanaadaa kanatti isa fudhachuudhaaf isheen dura deemteetti waan ta'eef isa fudhachuudhaaf piroosasii jalqabdiif ituma akkana jedhanii baay'ee walirraa fagaataniiru waan ta'eef umarra dhageesse jechuudha akka inni karaa obboleettiisaa kana deemuuf jedhu mucaasaa immoo nuu kenni jedhanii akka gaafatan inni sin deemaa mucaasaas nuu kenni akka jedhanii gaafatanii dhageessi isheen mucaatti guddishee ka'een kennuudhaan diddiim booda namni kun akkuma ta'eyyuu Kanaadaan deeme argitan inni lammaffaa jechuudha inni abbaa mucaashii kun karaa obboleettiisaatiin Kanaadaa deemaa jechuudha biyya Kanaadaa kana erga deeme immoo arga achi deeme mucaanan gargaaradhe ofii masaayyuu mucaadha maallaqa erguu jalqabaa jechuudha boodarraa gara waggaa tokko booda immoo hin dhabame eessa bu'eensaa dhabamee booda yeroo odeeffannoodhaan barbaadanii hoomlasii ta'e yookaan warra mana hin qabne ta'e warra godaanaa jedhaman jechuudha warra daandii irratti kufan jechuudha warra akkasii ta'etu mana dhabee maal dhabee daandii irratti kufee jira jechuudha gaamee jechuudha. Kanaaf wanti kun waan baay'ee nama barsiisa dhugaa waaqa. Ilaa
waan maati kan namarratti dalagdus waan baay'ee sirritti ta'a cubbuu ati dalagdus dhugaa waaqa deemtee iddoo ta'etti si kuffisaa. Kan biraammoo carraa namaa haca barabbaranis carraan namaallee hin bahu argitanii dubartii kana dubartoonni yeroo baay'ee gowwummaa baay'ee qabu itti seenu isumatu itti seensisee fedha isaa guutuudhaaf itti seenuu dandeessi garuu dhumarratti carraan shinaa cabarabbaramee mucaa deesse godhatte ol galtee mucaa guddistee maal taatee ofiimmoonni iddoo barbaade deemee dhiirri humaan ta'u eessa deemee humaan ta'u iddoo barbaade deemee dhufee immoo karaa obboleettisa Kanaadaa dhaqee achi immoo haalli ta'uu fididee jireenyis ta'uu fididee hojiinis ta'uu fididee alatti kufee jechuudha waan nama dhibu. Biyya Kanaadaa keessa ani namni alarra taa'ee biyyoota Awurooppaa ta'anii Kanaadaa Ameerikaa namni mana dhabaatee akka biyya keenya daandiirra taa'een kadhatan se'uun dhugaa waaqa duraan hin kadhatan se'u lakka jira wanti hundumtuu yeroo darbe Ameerikaatti namoonni hoomlasii ta'an daandiirratti argeera sunuttuu miira yeroo darbe ammas Kanaadaatti warreen karaa barumsaa deemanii hoomlasii ta'anii daandiirra kufan argitaniitu anu argeera. Amma immoo isa kana jechuudha. Wanta baay'ee nama dhibu yeroo baay'ee biyyoota kana biyyoota gurguddaa yeroo jedhamanii waanuma hunduu wal namaa qixxaatu namatti fakkaata. Ila Kanaadaa kana fa'aa yeroo jedhanii waanuma akka ajaa'iba qilleensarra kaatee jiraattu bakka humtuu sin xumne fakkaata jechuudha. Garuu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Hamma hojii yoo argametti amma maaliin argamnetti baay'ee tokko rakkisaadha. Karaa irratti kufuun jira, mana dhabuun jira, hojii dhabuun jira, diippoortii ta'uun jira, waan baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu biyyootuma akkasii hawwuunuu hin barbaachisu yeroo kana keessa faammoo dhugaa waaqa yeroo itti biyyoonni akkasii gurguddaan akkasii balaafaatiin saaxilamanii eekamsaatiin faa saaxilaman maaliif amma ta'e biyyi keenya ofiin of nyaattee wal nyaatti malee waaqaan ati hin jirtu hin jettu. Biyyoonni gurguddaan garuu waaqni hin jiru jedhaniitu waaqa maaliif jiradhanii ofii isaanii waan barbaadan godhu ofii isaanii maal godhu saala jijjiirratu dhiiraaf dhiira wal fuudhu dubartiif dubartii wal fuudha waanuma fedhan akka fedhan ta'u achi immoo dibaaqee rukutamu jechuudha. Amma bakka garaagaraatti socho'iinsa lafaa ta'a maaliif ta'a yeroo darbela Morokootti waan ta'e manna miiliyoona meeqaa dhumutti ta'e Turkiin akkas hin dhumte Kanaadaa yeroo darbe abiddaan bakki baay'een gubatee yeroo darbe kunoo Ameerikaa keessa bakka maal jedhamtu kan xab jettee gubattee iddootti warri maqaan isaanii suni saala wal fakkaatanii ka'umsa isaanii achidha jedhan iddoo sanaatiidha kan sirriitti ka'anii addunyaarra faca'an jedhama. Iddoon sun xab jettee lafti ishee hin gubattee yeroo akkasii kana keessa dhugaa waaqa biyyuma keessa jiraachuu wayyeen jedhan biyya ofii ilaal ofii wal nyaattee wal fixxee nagaa dhabdee walii galtee dhabdee seera sodaachuu diddi malee karaa waaqaa dhuguma dubbachuuf karaa waaqaa nagaa qabnan karaa waaqan hin komannu karaa waaqaa dhugaa bokkaa nagaa nu roobaa dhugaa waaqala aduu gaarii qilleensa gaariitu nu bahaara akka biyyoota gurguddaa ilaallutti akka biyyoota kaan ilaallutti jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya biyya akkasii hawwuun baay'een barbaachisuun siniin jedha. Wanti baay'een jira waan ta'eef seenaa kanarra sirriitti barattu. Egaa dhiirri dhugaa waaqa kunoo garaagarummaan qabu jechuudha. Dhiirri biyya Arabaa isa ergee fi inni akkana godhus tokkuma. Gurgurtaan gurgurtaamaa jechuudha.